Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota jirraa aappituub akkam jirtu nagaa keessan fayyaadha. Nagaan koo bakka isin jirtan hundatti isin qaqqabuun jedha. Jirraa aappituub irratti waa barsiisuu erga jalqabnee bubbulleerra. Gamanumaan aappii keenya peejii keenya laayikii gochuudhaan hiriyoota keessan sheerii gochuudhaaf barumsa asirratti isin dabarsinu qooddachuudhaan itti fayyadamaa ergaa keenya. Har'a maal isin barsiisuudhaaf akkamitti WhatsAppiin rakkinaaf nama saaxilaa isa jedhu baranna waliini. Isa kanammoo akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhus ni ilaalla. Duraan dursa akkamiin rakkoon nama saaxilaa isa jedhu ilaaluun barbaachisaadha. WhatsApp irratti yeroo baay'ee WhatsApp immoo Viberii irratti bakka hin beekamne kaampaanota garaagaraa irraa wanta akka badhaasaa waan akkasii wal qabatee liinkonni xixiqqaan namatti dhufu. Karaa isaa isa sana dhugaadha jennee yeroo tuqnu lakkoofsa keenya haakii godhu jechuudha. Warri haakii nama godhan akkamiin haakii godhu? Siistamii qopheessanii waan namatti erganuuf ati ni tuqxaa yookaan paaswoortii galchisiin jedha yookaan lakkoofsa keessiin jedha yookaan iimeelii keessi gaafata yookaan immoo akkuma kanatti siistama kaalii telefoonii tokko sakriitii waan hin fayyadamne namni keenyaa fi qal'aadhumatti haakii gochuu ni danda'u jechuudha. Haakii gochuun maaliif rakkinaan nama saaxilsiisnu yeroo ilaallu keessattuu biyya Awurooppaa, Ameerikaa kaabaa biyyoota sakrii irruma guddaa biyyoota sakriitiin itti baay'atu. Bakka feete dhattee fakkeenyaaf biyya Arabaa ijoolleen madaamitiyyuu bittii fi biyyoota akka Awurooppaa, Ameerikaa naannota kana keessatti immoo namni fedhe abbaan fedhe siim kaardii akka fedhetti bitachuu hin danda'u. Wantoota garaagaraa guuttee gashita. Intarneetii immoo karaa siim kaardii waan fayyadamtuuf jajjatti baankii sababa siim kaardii sanatti intarneetiin fayyadamne baankii ammatti itti fayyadamte sirraa kutataa automaatikaalii jechuudha. Kanaaf yeroo tokko birriin dachaa lama dachaa sadii ta'e namatti dhufa. Sababiin isaa maali? Lakkoofsa keessantu yookaan lakkoofsa keenyatu haakii ta'ee jira jechuudha. Isa kana akkamiin ofirraa ittisna isa jedhu haala salphaadhaan wantoota xixiqqaa tuquudhaan waan kana ofirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Akkamiin ofirraa ittisna? Jalqaba sirriitti na hordofaa. WhatsApp keenya cuqaasna. Ergana gara mirgaarra lakkoofsa tuqaa sadii gara mirgaa olirra lakkoofsa sadii tuqaan sadii jirti. Tuqaasan sadii ni tuqna. Ergana setting jettutu dhufti. Setting gaafa cuqaasnu akkaawuntiitu dhufa. Isa jalqabaa jechuudha. Akkaawuntii kana ni cuqaasna. Erga akkaawuntii kana cuqaasnee privacy isa jechuudha dhufa. Ittaanee securitytu dhufa. Two step verification iseettu kana irratti cuqaasna. Two step isa jettu kana gaafa cuqaasnu ani kanumaan dura wanni kun nan fayyadama. Waan inni akkaawuntii baankii warraa jajaan waan irraa kutaniif intarneetii kanaa jedheen sakriitiidhaan godhadhee jiraachuu kanaan dura iyyuu. Ani gatiin kanaan dura godhadhee jiruuf irra deebiin ammas nan hojjedha. Maaliif nan balleessa jechuudha. Geeddarachuu yoon barbaade nan danda'ama. Disable iseettu kana tuqeen balleessa yookaan change pin and add email address iseettu kana waan sadiitu jira. Isee keessaa isee tokkoffaa argamu disable iseettu kana tuqeen cuqaaseen nan jijjiirrachuu hin danda'a jechuudha. Cancel jechuu dhufa. Disable iseettu kana amma nan cuqaasa. Ergana enable iseettu kana nan cuqaasa. Kanaan booda waan kanatu naa dhufa jechuudha. Amma isan kanaan dura
qaburraa jijjiirrachuu barbaade naan jedhaa jira. Kanaaf lakkoofsa dijiitii 6 galcheen jijjiirradha jechuudha. Fakkeenyaaf isin barsiisuun faniin kana itti fayyadamuuf booda nan geeddaradha jechuudha. Kan biraa isin lakkoofsota quboota kana walitti maktanii beektan sakriitii cimaa waan ta'uuf waan akkasiitti fayyadamaa isin jechuu barbaada. 1 2 3 kun isin barsiisuudhaaf jechuudha. 1 2 3 6 ergi ta'e ammas conform your pin jedha. Maal jechuudha kuni irruma deebi'een iyyuu lakkoofsumaan sila galcheen galchaa jechuudha. Utuu hin dogongoriin sila 1 jedhee 2 3 ammas irra deebi'ee 1 2 3 ergana iimeelii gara iimeeliitti na deebisa. Iimeelii keessan maaliif galchitu? Bakka iimeel jettu kanatti maaliif galchuu barbaachise? Yoo fakkeenyaaf waan kana dagattanii karaa iimeeliitiin lakkoofsi keessan piiniin keessan akkasiin ergamuuf kana galchuun barbaachise jechuudha. Yoo barbaadan ni galchitu, yoo barbaadan immoo ni dhiiftu jechuudha. Kanaaf maaliif escape isa jettu kana gara bitaarra kan mirgaarra kan jirtu kana escape isa jettu kana ni tuqna. Achi booda okay cancel isa jettu dhiifne okay set jettu kana ni tuqna. Ergana kunoo ni dhufa achi dan jenna dhumarra jechuudha. Kanaan booda cufameera jechuudha. Lakkoofsi kunoo mallattoo qulfiidha raayititti kenne sakriitii lamaan cufamee jira jechuudha. Kanaan booda abbaan fedhe yoo liinkii erge lakkoofsa keenya aakii godhee itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Barnoota keenya irraa asumarratti xumurra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Peejii keenya laayikii gochuudhaan